يا ونن سبيت نقاب زمانه نالالي نتهدى التير وماذا منو لبو وماذا ماما كده يتك شو هذه دبتي جتة كذا زمانه أني عرب بايزوي أفان روموتين بيا كمالي عرب سيالي ما شاء الله عرب أمانتي في أبانك يلي عرب بيتي سندكاني يشوا الفوداني يشوا ندلانسي والله جي أخو ما تبدي وقتنا زمانه دوا كم ولا من نري لبو لبودا أفانتو نبري تديهم زمانه سنجلي داتي نفيته إيه زمانه نفدو في urjiin dhufte jalaa hin qabaa maal fete urji maaliif jalaa qaba walitti isin fada hin beeku asiin argatu jira maana gaafattereet booyaa urjaan urji maalitti hin beekan no saahiba teeti jechuun jalaa hin qabamu deem saahibummaa urjiitiif maarinetti adeemni zamaanoo eessa deemta hayyee galee urjii bijinii nama takka wajjin wayin si gaafatu jira gizee namni waa si gaafatu maa kana godhate sorry zamaanoo hee zamaanoo qabbiga jalaa hin qabaa na jalaa hin baane ishii jalaa maaliif qabda si jalaa maal hin qabaa jaalala hayyee zamaanoo maal jetti maal la gaafatu jirte mee gaafa dudda isaaniyyuu dumaashiin si jala jirti gaafuma nama oromoo bara bojjaa soon fadhu waran si jammarta oromoo rakkoon ta'e maal isa zamaanoo anaslan afaan oromoo haganuman beekana jalaa dhumee jira afaan beektu kabiraatiin na dubbisi dhifamaa wajjin aslan faawuni beekta kana kami wallalte akkin jee taraamee qeerumte amma dur takkaan heerumne zamaanoo ana fi qaxii qati yes no everybody take no hajiru addunyaa garma keeysu mootay haya abu namni obsanuma qaba haya badhaafamuu qabda ati daayimandiidha yaa zamaanoo dubaay kam jette dubaay kam taati jirtu oo eebbisaa kiyya welkaa mangisti bareedduudha humaan jettu oo jireenyaan gandaawwan isan jirtaati eessa eessa gaabiyyii shinya biyyaati jirtu sanatti miga sharjaamoo sharjaa jirtu sharjaan maali zamaanoo dubaay keessa maaliif akkana godhatte san ni beektaa maal akkana godhatte wallaahi hin beeku rehan hin beeku bar sharjaan maalidha eessa jirtaa jeete manan jira amma biyyaan hin baane biyyaan zamaanoo sa'aatiin kun akkam akkamisa ati anaa fi ati amma dura miseenjaraa waliin dubbisne maal jennee astagfirullah astagfirullah rabbi saa mistari biraa na boodem mistari na boodem maal faa waliin jennu nini maa zamaanoo yaa rabbi na sattare miseenjarra tanaa miti gaati taanuma abba sadii fi afurii barreessan isin beeyna ta miseenjara ta tiktok adii taan daalatti ta whatsapp magaala ta imoodha waan akkamitti adda isin beeyna zamaanoo amma kanaa tanaa miti eessanaan jettee wujjaa soonamee mistari na ba'u jira what is people zamaanoo dumaashiin siinii ayyamte akka tabiraa furtu yaa jiru addunyaa galma keeysummootay way namuus gaafii bareedina ishii subii galma kanaan qabbanna tana anaaf diribsi jala jiru gaafii das jettu maal jette ani geema hogaan taphadhu laal faamilii hin qabu
Nana dabdu ayyee. Humaan qabutti mee gaafiin bareedduutti itti oofitaaf taphaa godhani. Zamaan hoggaati mana bantee hundaan si jalan bulaa. Ani haabatu jiru. Wayyoo way. Haya. Qaataran si jala ta'a. Fadhameetiin jira. Haya. Na waliin galchitu beektii. Haya. So nagoma fiisoo. Zamaan ositti himuun hin qaanfadha. Mahallatti himuu qaanfatta. What is people? Maaltu maalte? Zamaan oniin qaanfadha. Amma yooniin jechuun waan dhaggeeffame yoo sitti hime wayi na qofaltaa takka wayi na ajaa'ibda galatoomaa. Maaliif isa ajaa'ib na feetee lubbu? Fadhamuufi. Fadhamuufi deema walla. Yeah. Maali zammi agar mana jaalatte? Eenyuun? Onne sidaati bara hafuura dheeraa baafatte. Maali zammi? Galatoomaa. Thank you guys. Siitu si jalan bulaa marri sun. Maal jette zammi? Siitu qosa fakkaata. No, si jalan bulan janni ani. Zammi dhugaa hedduu akkan si jaaladhu hedduu akkan si kabaju beektaa? Hayya taaka misila normana. Normaalee si artiyoo. Normaalee yoo taate obboleeyyan hedduudhaan qaba. Oka normana? Yes. Oh. Eebbisaa koo. Nan eebbisaa koo baqqaba. Eebbisaa kiyya fadhamutti hin jira bagarumte. Anaa fadhamu jiru. What is moral? Maqaa nama biraas jala katabani kam. Amma duraan balleessitanii qabdaati. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Maqaan eenyu? Dhiira modala. Amma dura afaan balageen goone. No abatan anjoollee bar. An qaaman naa reeba isa wayitaa hima. Wallahi. Lubbu yoo ta'e qomtallee sobiidhaan namummaa keetiin isa kabayya. Hin heerumne zamme. Rabbiinu namaaf dhiisa. Afaan nama gaa'isiif hin dhiisa. Yoo afaan balagee gootee jiraattellee rakkoon qabu natti himi dhugaa walitti himaniitu waliin dhufan. Zamme afaan balagee hin goone. Qaxiidha. Yaa. Festalli ashagamtuudha. Festalli randoon. La ilaha illallah kamaali. Ya rabbi gheessan naani. Sadii heerumtee jaani kamas jalatti. Sadii kakata besan kasada faisa. Kana hay. Kasada faat jeen. Dhugaan sadii heerumtee kabbareette. Eebbisaa dubbiin fi jabdu. Faamilii misa jala dhageetii akkanan takkaan heerumin tiimi. Namni sadii heerumee kabbareette. Lakkoofsan katabinaa jalatti. TikTok nama qaba. Lakkoofsa malee katabu jiran isaan katabdu jiru. Sadii marri gisee kataban. Sistemni waan kanaa TikTok kompiitarati. Waan julee nama taphuu seentee jaaniin faasayitti nama cufa jaan. Takkaa sana jala dhuftee lakkoofsa afur katabdi bar. Bareedduuti yaarra deebi'ee haqni isaa maal lakkoofsa afur. Ati nama gabaabaadha isa? Nama dheertuudha zammee. Mee? Ol kaayis garsiisaa? Waan biraatii miti yer. No galatoomi zammee. Dhaabbina keetiin baana. Dhaabbina kee lakkii. Waan biraa seeteeti. No dhaabbina kee duuba ol kaayis garsiisaa? Lakkee achi garagaliin agarsiisi. Ani zammee bar TikTok irratti viidiyoo warran as bee malee hin bahu. Qoy maqaa nama biraa waa kataban waan balleessitee jira. I don't know. Maal jechuun jiran zamaanoo? Maal jechaa jiran? Murtii guutanii beektaa jiini. Murtii guutoo eegaa tikta online irra ni beeka kaayee maali yoo? Malee wanni biraa hin jirtu.
Inaanti ani murtii guutuu eessatti hin beeku. Intala baadiyyaa nasaanii. Tamin talti baadiyyaa. Isiitu saayiba murtii guutuu jechuu barbaadeeti. Thank you Hakiimi. Ambar nauma. Waan nasiibuma kiyya kana. Qatiidha naan hin jenne tireef. Qatiidha zammi ana namantu nama Dhaabbina. Dhaabbina ol keessa hin garsiisu. Anu huccuu salaataatiin farraa qaba. Neetwoorkiin qabdi. Ganaa gisee salaata hidhattan dhufnee si ilaalla. Ta'a akkam? Huccuun salaataa barbaada. Haga miilaan nama dho'isiti. Tabiraa kaatee galtanii. Dhaabbi. Durgaa qabeenu harkas dhokeeffattee dhalaa miilas dhokeeffattee hanga miilatti. Anu mana jaayibdan isa kana maaman. Arraboota maqaan kiyya amaani. Amaan nan jijjiira. Zamaan irraan jijjiira dhaqoy. Amaanoon godha. Amaanootiin jijjiira. Wallahi mee hootu naafati maqaa faallaa walii haa godhannu. Wal fakkaata lafa dhuudeemti. Ani amaanaati amaantuun ni ta'a akkas. Akkasillee hin ta'u. Amaantuu. Ati amaan baafadhu ani ammoo amaanidhaan baafadha. Ati imaan baafadhu ani amaani. Hayyee. Amaanii fi imaan. Dhugaa. Maqaa bareedaadha. Wal feena samboot. Sammi an turaanuu siin fada. Wayyaa rabbi qiyyee. Yaa jiru addunyaa galma keeysu mootaay. Haalaan nafa dhuu turte. Sammi. Zammeenaan jiin. Wayyoo wayyan akkamitti rafa mana kana keessa hoggali gaafarraa qottaatti galli naasirraa deema. Turte. Sammi arraa miti dhaggeeffadhu ani siin jaaladhaa garuu kas kun namni hin dhabe sii galee nama. Ollaan ni baakaasa. Hin danda'u. Anjii akkana hin danda'u ollaan ni baakaasa. Haanoti taqwaaqaman. Hin danda'u gaa. Baaddilee tana kophaatti ollaan ni baakaasa. Uun jaatakka. Turteeti. Kanis jaaladha. Sorry. Akkamiin na jaalachuu dandeessa? Sammi ati hoggaa qoostu dasna jaabeetti ani nama qoosuun hin fadaa. So hedduu takkan si fadaa. Hedduu. Arraboota maqaan kiyya fadamaadha. Fadamaadha moo amaani? Amaan jijjiireetiin jiraama. Anilleen ati na feetaa? Fadamtuudhaati. An arraboota maqaan kiyya fadamaadha. Ati feetuudha. Allahu akbar takbir. Fadama. Maqaa bareedaan harkadhe. Fadama. Naatee jira bakka maqaan kun zammee. Naatee jira dhugaa. Rakkoon qabu. Akkami du'a turtees la nafa dhuun. Si faduun ture zammeeyaa. Bakka tan faana feeta. Zammi ani suma guutuun si fada. Suma guutuun kun akkami? Atuma kan akkuma jirtu kanatti si fada. Maaliif bakkan sirraa fadu jira dirqama komboleetan si fada yaa. Jalaaf gubbaa jechuudha. Guututti. Asirratti hoggaa ati haasoftu waraabanii tiktaaka maqaa kiyya wallaahi katabu jiran komanti jalatti fedhama. YouTube irra gisee galakkisan. Ani irfoon gurra kaayadheetiin sagalee dhaggeeffataa dalagaa ola guyyaa. Naan dalayti jechuudha. Hoggaa irra fuullee silbiifataa rafa. Fadhama. Maqaa kiyya TikTok irratti namni tokko baafate.
Zadam fadama afaan arabii kana akkana maqaa kiyyamadii qaayitii fadama abalu jiigodhe. Akkasini dheerata. Ta'u bakkaam. Akkasini dheerata. Sin dabarreedduu feeruyyee welcome. Ono maqama jijjirutti makati. Zamano Quraysh irraa amma jijjirame zamano fadama. Wanni da. Asumarra nalaalteen na feeteeti. Zammee. Wayi zammee fadama. Duuba akkamitti nin argadhe jettee adde? Ani abdii muru waan takka gizeeniin jechuun lubbuun tiyya waan feete abadan hin dhabdu. Wareegama kafaleen harkadha. Nin beekamas akkan harkadhu. Niyyaa bareedduu qabdi wallahi. Niyyaa ibsu fadhamtee ni beektaati. Ibsu Ahmadi. Isas ni beekta. Ibsuun obboleessa kiyya baay'isa. Baga rabbi alhamdulillah baga rabbi obboleessa kiyya. Ibsuun obboleessa kiyya. Ta'uun dafeetuun na dhufe ijoo barsadaa dheerifadheetina. Lakki ani zammeessuma qofa sigaruu hedduun si fadhani beektaa. Dhalaan gizee hunda kanama gizee muddii waliin jittattee sana nama hunda feetan muddii waliin. Amala dhalaa gaggabaabduuti jedhan. Ciisu jira. Teessanii nama feetan. Guyyaa takka ol kaatanii nama feetaniin beektan. Haa maal jechuudha?